erga tuqaa sadiin kana tuutan amma iyyadhu itti immoo sagantaa tola ooltummaadha. Amma iyyadhu bakkeedhu kanatti gattuuta jechuudha. Amma iyyadhu bakkeen abbaa carraa Awurooppaa taatanii jechuudha. Isa kana wanni isin guuttan tana guuttanii ittaane paaswoordii keessanitti guuttan taanan jabaattanii eeggatuu qofa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Yoyyaa hordoftoota Jabboo Miidiyaa. Baga dhuftan isiniin jecha ani haa dhufuu hordoftoota kiyyaa warri Jabboo Tubbii Faarawwataa tan subscribe like share gochuun nu faana dhaabbadhaa nu cimsaa isiniin jenna. Har'allee barnoota haaraa waa'ee Ameerikaa yookaan carraa mokkoruudha jechuudha. Namni kamiinuu carraa mokkoruu qaba. Eenyumaa ta'ee carraan Ameerikaa kun nama hedduuf hawwii guddaadha waan ta'eef har'allee waa'ee Ameerikaa ta'ee bifa haarawaan kan duraanitiin adda ta'ee carraan takka dhuftee jirti. Namoonni hedduun akka isin barsiisaa jiran argaa jira. Kan argitanii warri hin agarre ammoo bifa haarawaan barataa akka barattanii jechuudha. Eessa iddoon amma kun yoo jettan Awurooppaa yookaan Iroo jechuudha. Awurooppaan ka duraanii Kaanaadaa waan akkasiiti garuu karraa kun xiqqoo wanti adda godhu carraa bareedduu fakkaata. Keessatti warri xiqqoo dandeettii xiqqishuma afaan Ingiliffaa hiikallee wallaaltan dubbisaa fi waan tokko jechuu beektan carraa guddaadha. Isin yaada kun carraadha. Namni kenna namoonni na aarsuun keessaa waa tokko na aarsa. Maali yoo jettan maali waa'een carraa kun akkamii deddeebitanii nama gaafattanii maaliifi wanti kun carraadha. Carraa akka ta'e beekuu qabdan malee dirqama wanni ani isin barsiisu kun dhibbaan dhibbatti yookaan ummatti isin deebi'amu Ameerikaadha jetanii miti. Wanni akkana isin irraallee hin eeggamu jechuudha. Okay, mee kallattiimaan haala kamiin argannaa ka jedhu na wajjin kiroomii keessa seentanii kiroomii keessa yoo seentan jalqaba irratti qubee U ra o barreessitanii kunoo asitti jala kanatti ananaa bahee jira. U ra o ka jedhu kana inni jala kanatti naa fidee euro valued program ka jedhu kana jechuudha. Isa kana jechuudha. Isinii fide isinillee eeydanii haala kanaan ni arkattanii jechuudha. Eke mee amma gattuu inni ilaallaa akkana akkuma namni isiniin jedhe kana jettaniitti barreessitan. Inni haala kanaan isinii dhufaa. Haala kanaan hogguu inni isinii dhufee keessa deemtanii ilaaltan. Asirratti wanni namoonni hedduun dogongora guddaa qabu gara afaan Oromootitti akkamitti jijjiiranna warri jettan. Gara afaan Oromootitti jijjiirachuu yeroo baay'ee barsiisee jira. Afaan Oromoo irratti deeffachuuf tuqaalee sadiin gubbaa kana tuuta. Okay. Gaddeemtee bakkee translation jedhu kana gadi tuqattaa kallattimaan afaan Oromoo gubbarratti si deebi'a jechuudha. Yoo asiin si deebuu dide nama asiin naa deebuu didee jira. Tuqaa isa jalaa kanatti deeffatteetuma gadi buuteetuma kana kunoo biyyoota kana keessa dhuftaa. Kallattimaan afaan Oromoo ka jedhu soqattee afaan Oromoo ka jedhu irratti deeffattaa jechuudha. Afaan Oromoo ka jedhu amma fakkeenyaaf afaan Oromoo ka jedhu kunoo Oromoo jedha. Oromoo irratti deebisee jira. Dhufa akkasumatti amma immoo gubbaa dhaayitanii translation ka jedhu irratti as deeffattanii gamana irratti akka isin deebuutti jechuudha. Kun amma kan keessaa jedhaa kun amma dubbisa afaan Oromoo jechuudha. Mee amma maal jedha amma hunda isin yoo dubbise sa'aatiin irraa fudhata waan ta'eef bara kana nama 16,000 oltu barbaadamaa jira jechuudha. Yeroo ammaa kanatti jechuudha. Yeroo ammaa hatamtamatti jechuudha. Hatamtama kanatti yoo haala kanaan ka isinii dhufu taate jabaattanii itti guuttattanii jechuudha. Okay, mee eessan guunnaa warri jettan waa xiqqishoodha. Bakka lama qofa guuttaa. Tokkoffaa iimeelii qabaachuu, lammaffaa paaswoordii qabaachuu, lamaan tan akka kaawwanii waa hedduu isin gaafatee cinqii keessan deemu jechuudha. Mee amma eessatti bakka itti guutuutti argattan keessa seenee isin argisiisaa tuqaalee sadiin kana tuuyitan laal. Erga tuqaa sadiin kana tuuyitan amma iyyadhuu bakkee jedhu jira afaan Oromoo irratti. Itti immoo sagantaa tola ooltummaa jedha. Naannawa hojiirra oolmaa jedha. Amma iyyadhuu bakkee jedhu kanatti gattuuyitaa jechuudha. Amma iyyadhuu bakkee inni jedhu kanatti jechuun iyyannoo galfadhu jechuudha. Asitti maal galchitaa? Asitti iimeelii qofa galchitaa jechuudha. Iimeelii galchitaa waan iimeelii itti galchuu hin barbaanneef ani waan guutee jiruuf
wanni ani guutuuf hin jiru jechuudha. Danii itti guuttattanii kallattimaan kana itti aanuu siin jedha. Kan inni itti aanu guutii siin jechaa jira. Kan gara kanaa kanatti waliin seennaa jedha. Waliin seenna jedhu kana gachuqaaftanii jennaan kallattimaan abbaa carraa Awurooppaa taatanii jechuudha. Abbaa carraa Awurooppaa isa kana wanni isin guuttan tana qofaa jechuudha. Kanatti imeelii keessan guuttanii itti aanee paaswoordii keessan itti guuttan taanan carraa keessan jabaattanii eeggatuu qofaa jechuudha. Barnoonni keenya kan har'aa kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura. Kuni carraa Awurooppaati. Carraa Awurooppaa deemuu jechuudha. Biyya Awurooppaa yeroo ammaa kanatti hatamtaman nama 16,000 barbaadanii san booda immoo itti fufanii akka jedhanitti garuu hatamtama keessatti nama 16,000 barbaadan 16,000 kan ammoo isin keessa yoo carraan keessan keessa isin oolche waan hin beekamneef itti fayyadamtanii guuttanii gara Awurooppaa imaltanii jechuudha. Kanaafuu carraa gaarii isiniif waan isin gaafadhu keessa gaafii nama gaafattan gaafii waa tokko xiinxala nama gaafadha. Gaafiin keessa yeroo baay'ee wal fakkaatadha. Waan itti nam tokko namni hedduun gaafii waan tokko yoo deddeebitanii namni hundi kunis addatti yookaan keessan bilbilinatti himi waan akkasii yoo jettan nama hundaaf deebii bakka takkatti deebisuun baay'ee ulfaata. Isin hundi keessanuu hin beektan jedhee yaada. Kana namni wallaalee hin jiruudha. Ila gaafii yoo barbaadan hundi keessan koomantii jalatti yoo barreessitan gaafii koomantii jalaa fuudhee bifa viidiyootiin yeroo gabaabaa keessatti gaggabaabsee viidiyoo gaggabaabsee akkasiniifutti isin himaa jechuudha. Kana fakkaataa waan isin dhibe wanti kun garuu wanni isin beekuu qabdan hojii kana keessatti carraa ta'uu beekuu qabdan. Eeggachuu wanna kana baasii ittiin kafaltanii cal jettanii guuttanii eeydanii jechuudha. Cal jettanii itti guuttan wanni isin riyaala takka kafaltanii jiru yookaan birrii takka kafaltanii jiru guuttanii biyya feetan keessa teettanii jechuudha. Itoophiyaa, Suud Arabiyaa, Bahareen, Beeruut, Duubaay, Kuweet, Kwaatar biyya kam teettee guuttaa jechuudha. Biyya san keessatti hogguu wanti kun si deebi'ee si bilbilamaa, si waamamaa, iimeeli irratti si ergama risaalaan haala gaariidhaan deemuudhaaf haala salphaa ta'e jechuun karaa kanaanii jechuudha. Carraan kun baay'ee gaariidha. Ilaa bara 2004 itti fufa. Garuu ammatti nama 16,000 waan barbaadaniif hatamtama kana keessa carraan danda'a. Hatamtama kana keessa jechuudha. Guyyaan dhumatu kaate jabaadhaa. Guyyaa ji'a takka qofaa ji'a takkaayyuu hin ga'u wanni amma hafee jechuudha. Nama 16,000 kana waan yeroo barbaadanitti jechuudha. Carraa kana keessa rabbi isin oolche hin beektanii jabaadhaa guuttadhaa galatoomaa barnoonni keenya kanarraa kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin walitti deemuun nagaan naa tura. YouTube channel kana like, share, subscribe gochuun dagatina galatoomaa.